Biyya keenya keessatti uffata faranjiirran irrafnuu jettee uummanni Islaamaa dur Arsiin mootummaa Dawwaroo keessa uffata alaan bittu. Naasir Aaroo eegana gaafattee dhaga'i. Baaleen sharqala usatitti jirbii ergiti. Baaleen sababa Somaalee barbaraa kana hunda baalee bulcha. Ilkarree jedhanii hamma dhaqee Jijjigaa ga'utti baalee bulcha. Bulchiinsa ofii kana keessatti bahar barri mataasii qabdi baalee. Biyya keenya keessatti maaliif alarraa waa binna jedhee hordaa lafaan qotatan gindoo waanjoo waan ati silaa faranjiirraa haajomtu kana hundasaa warra biyya keenyatti oomishu jira. Jara sana maqaatti baafnee tumtuudha jennee intalarraa fuchuu baqanne gadi aantuudha jennee. Achumaanii salphadheen jiraadaa jedhanii hogeessa ofii dhiisanii ogummaa ofii baqatanii tokko jedhe. Biyya keenya keessatti uffata faranjiirran irrafnuu jettee uummanni Islaamaa dur Arsiin mootummaa Dawwaroo keessa uffata alaan bittu. Mootummaa Dawwaroo keessa uffata alaan bittu. Saantima ofiisiitiif qabdi. Saantima 5,000 akka lakkoofsa Dawwarootti loon tokko bitatta. Dawwaroo mootummaa Dawwaroo keessatti. Mootummaa Arsii jechuu kooti. Sharkaa miti, arraabinni miti, ifaatii miti, maaloo miti. Arsiin mataa Arsii keessatti. Gaafa sana Naasir Aaroo eegana gaafattee dhaga'i. Baaleen sharqala usatitti jirbii ergiti. Baaleen sababa Somaalee barbaraa kana hunda baalee bulcha. Ilkarree jedhanii hamma dhaqee Jijjigaa ga'utti baalee bulcha. Bulchiinsa ofii kana keessatti bahar barri mataasii qabdi baaleen. Bahar barri mataasii kanaani barbaraa jechuun achi ka'uyyuu dhabu waan hin beeku garuu barbaree jirbii muuzii gogaa waan adda adda achiini barbaraadhaani Falastiin Turkii Arabaa biyya Arabaa dawlaa Arabaa akka jennu Khaliija Iraaqii jirbii baaleetu asii dhaqee abba koo barbaadii dubbisii yoo argatte jirbii baaleetu asii dhaqee uffatatti ofifneerraa akkati jettuufani kaleessa uffata iyyuu itti ofiseeraa bankoo waan akkana ta'e malee akkati jettuufani wanta akkana sitti meef. Hadha jirbiin biyya keenya keessa jiraamaa shammaanee isii uffata dhooftu arrabsinee intararraa fuuchuu dhibnaan biyya keessaan banneemaa. Maaliifi shammaanee faranjiitu hojjete faranjiin akka nu biyya keessatti waan oomishanne akka an calaata sirratti ta'u yoo ta'e ogeessa taate an diina keeti. Maaliif gadaantuun siin jedha ati immoo gadaanummaadhaa mannaa jetteeti sibiila baqatta. Shammaanee baqatta hogeessa baqatta oguma baqatta. Jarraa Awurooppilaanii tolcheenuu fida aniifati immoo sibiila gindoo tolfachuudhaaf warra rabsina. Dhaggeeffadhu. Kan jaraa halaala Awurooppilaanii tolchaka makiinaa tolchaa waan arge tolcha. Kan jaraa halaala kootiif kee walirratti waraama dhaggeeffadhu. Kana qofaa miti wanni nuu taane. Biyya keenya keessatti ofii isaatiif waa hojjetetee kalloo Arsiin amma kalloo tokko kan isin uffattu tokko agartan taanaan aadaa ta'ee hafee miti uffata keenya asliidha. Hadha faashinii Joorji Buush faashinii Tiraamp meekaappii jara meekaappii qodaa meekaappii jara abumuwaas kanatti oomisha Tiraampitti oomisha. Tiraamp qodaa meekaappii nutti gurgurachuu fi kalloo keenya akka nu arrabsinu godhe jalqaba. Ani Naasir Aaroolee diinqatti ol deebinee kalloo keenya arrabsine jirbii keenya arrabsine tumtuu keenya arrabsine achumaanii hojii nu dhiifnee jennaan achi bitannee veeloodha jennee faashiniidha jennee uffanna. Jarrii akka nu aniifatti akkana yaanne anaaf si dura kubbaa kaa'u. Yeroo nu kubbaa laalu nummoo kubbaa jaraatu nu immoo hin taphatu. Taanee fi haara galfachiifnee kaa taphatanu abbaa isaa waggaa dheeraa hojjetatanii dhufanii. Kana waggaa dheeraa hojjetatanii dhufan kana qofaa miti sitti lakkaa dhaggeeffadhu. Ati waa haaraa oomisha waa softaa. Madaabaraa nama madaabaraa jedhame kuni madaabaraati malee madaabaraa miti. Madaabaraa jechuun afaan Oromoo beekta. Naasir Aaroolee afaan Oromoo beekta mucaa maqaan keenyunni. Nasri. Mucaa dargaggeessa. Nasriidha. Nasraddiin. Dhaga'i. Madaabaraa jechuun godaannisa yeroo jechuun. Haasaan kun guddatus dhaggeeffadhu. Eega qabsiiftee madaabaraa waggaa 30 dabarre jireenya keenya keessa agarre biyyi keenya madaabaraa hin facaasu ture keessatti naannoon dhiyaa kun maaliif baalee Farsii keessa iyyuu madaabaraan baalee qofatti jira sababa qamadiitiif jecha isaayyuu yuuriyaaf daappii miti kan jiru madaabaraa isa nagaa isa lafaan waan jenne bara dhufus immoo midhaan kennuu danda'u jira. Hadhaa madaabaraa biyya keenya keessaa balleessineeti
madabara Elon Muskiti fi madabara mal maqasa namichatti sibrinu liqeesitu ribaanu nyaachiftu kana maaliga qeejara le dhaqeeraani Bill Gates mana saalee dhaqeeraan iyyuu Bill Gatetu madabaraanu fi dabbako shuuf biyya keenya keessatti madabara alaafinnu kana Mallas Zeenaawi waan inni jedhe walii galee sabbeeka dhaqanii walii galanii walii galtee faranjii wajjiniin haasaaniiti madabara Mallas Zeenaawi yeroo inni achi as feesu waan walii galan jara beeka ka madabaraan dhufe hadda lafti keenya sijaara haraara akka sijaara madabara haraara yooti madabaraatti facaafte malee minaan tokko sittin kennu habbaa tokko sittin kennu ciisee amummata lafti in kennu maaliif hin balleessin laf gabareen keenya gaafa sana dirqamaan fuudhe madabaraasi kitaabarraa innumti kun kitaaba yoo dubbisuu dandeesse gabareen keenya waan kaffalu dhube mana